in argita. Eegumsa waaqayyoo jala jiraachuudha kan Daawit dubbatu kutaa kana keessatti. Mata dureen isaa eegumsa waaqayyoo jala jiraachuu በእግዚአብሔር ጥበቃ ስር ወይም ውስጥ መኖር waa'ee tika waaqayyoo kana macaafa faarfannaa Daawit kana guutummaa isaa keessatti iddoo garaa garaatti Daawit dhaadhessee dubbata. Angilii lamaan kaasa hidheetan yaada Daawit tokko ofiisaatiifuu utuu gara saba gaggeessuutti hin dhufiin tiksee oolaa ture. Yeroo oolota tiksu sana bushaayee abbaa isaatii horii abbaan isaa akka tiksuuf itti kenne amanamummaadhaan eeguurraa amanamummaadhaan tiksuurraa amanamummaadhaan duukaa bu'uurraa kan ka'e hamaaqee qilleensi bineensi hoolota kana miidhu yayyin yoo dhufe wajjin wallaansoo wal qabee lolee warra ajjeesu aqanqaalee ajjeesee hoolota abbaasaa bushaayee abbaasaatii tiksa ture. Of kennuu qaba ture jechuudha. Inni lammaffaan immoo erga gara aangootti dhufee waaqayyotu immoo isa eeguu jalqabe. Akkuma inni lagaa dhufee maasaraa Saa'ol bira galee ispeeshaalii du'aa yookiin kufuu Gooliyaadiin booda ariyatamni guddaan dararamni guddaan Daawit irra ture. Saa'ol carraa garaa garaa fayyadamee Daawitin balleessuu dhabamsiisuudhaaf ileen beeku. Sababa garaa garaa siistama garaa garaa fayyadamee garuu hin dandeenye. Kana hundumaa yaadee Daawit eegumsa tika of eeggannoo amanamaa waaqayyo isaaf ta'e yaadeetu maal jedhaa? Namni golgaa isa hunduma gararraa jiru keessa jiraatu gaaddisa isa hundumaa danda'u jala hin buufataa'edha. Golgaa jechuun hamaan kan sin argine akka sin argineef kan si da'eessu jechuudha. Qullaa kee kan dhoksu, dadhabbii kee kan dhoksu, beela kee kan dhoksu, harkaa dhabuu kee kan dhoksu, kassa'uu kee kan dhoksu, qobaa ta'uu kee kan dhoksu. Kan si golbogu, kan si gaaddiddeessu, kan si haguugu jechuudha. Maal jala nyaapha lubbuu kee, nyaapha hafuura kee barbaadu, nyaapha foon kee barbaadu, nyaapha fayyaa kee barbaadu jala kan si golbogu, kan si dhoksu, kan si haguugu jechuudha. Golgaan kun kan isin ajaa'ibu iddoo ol ka'aa jiraayedha Daawit. Haleluuyaa. Galanni guddaan waaqayyoof haa ta'u. Golgaan kun eessa jira jedhaa? Iddoo ol ka'aa jiraayedha. Golgichi as lafa kanarra hin jiru. Golgichi mandara keessa hin jiru. Golgichi safaruma wayii keessa koshoshoma uuboo wayii keessa hin jiru. Ol ka'aadhaadha. Iddoo hunda gararraa jiraayedha. Maadaa Zaalabaaniyaa. Golgichi iddoo hunda gararraa jira. Hunduma gararraa jira. Namni isa keessa galu, namni isa keessa jiraatu, gaaddisa isa hunduma danda'u jala hin jiraa. Iddoo kanatti maal haasa'a Daawit? Nuun galleef malee icciitii Iyesuus Kiristoos keessaa gara waaqayyootti dhiyaachuu. Haleluuyaa. Icciitii Iyesuus Kiristoos keessaa gara waaqayyootti hiiquu, gara waaqayyootti butachuu, gara waaqayyootti siquu haasa'a. Sababiin isaa golgicha keessa waan galleef. Phaawulos Galaatiyaa boqonnaa lamatti nuti Yesuusin akka uffataatti uffanneerraayedha. Mitiiree? Uffanneerraayedha. Qolaasiyaas boqonnaa 3 lakkoofsi 1 kaaftanii yoo itti fuftan isin duutaniittuu jireenyi keessan Yesuusin wajjin waaqayyo keessa dhufateeraayedha. Yohaannis immoo ergaa isaa keessatti nuti Kiristoos keessa, Kiristoos nu keessa akka jirru nu ibaa jechuudha. Kana jechuun maal jechaa jira Daawit? Haleluuyaa. Namni Kiristoos keessa gale gaaddisa hunduma danda'u jala buufataadha. Tika bal'aa qabaadha. Tika waaqayyoo keessa jechuun baay'ee Iyesuus keessa jechuudha. Iyesuusin alatti birri keessatti waaqayyo siniif. Iyesuusin alatti taayitaa keessatti waaqayyo siniif. Iyesuusin alatti
qabeenya kee kuufame tuullaa qabeenya keetii keessatti waaqayyo sineef Yesuusin alatti tuuta kee firoottan kee lammii kee sanyii haadhaa sanyii abbaa kee qomoo abbaa arfan ati lakkaawwattu sana keessatti waaqayyo sineef waaqayyo kan inni si eegu ilma isaa Yesuus Kiristoos keessatti. Kanaaf egaa Daawit warri isa keessa galan jedha. Haleluuyaa. Maal jala buufatu? Gaaddisa isa hunduma danda'u gogiinsa kan irraa dhorku honkee kan irraa dhorku beela kan irraa dhorku beela foonii beela afuuraa eeguu foonii eeguu afuuraa kan irraa dhorku gaaddisa isa hunduma danda'u jala maal ta'u hin buufatu. Galanni waaqayyoo faana. Gama biraatiin maal jechaa jira? Battala Yesuus Kiristoos keessa gal golgicha isa hunduma gararraa sana keessa battala galtu gaaddisa isa hunduma danda'u jala galtaa jechuudha. Rakkinni sin argatu jechuudha. Dhibeen sin argatu jechuudha. Dhukkubni sin argatu, beelli sin argatu, gidiraan sin argatu, badiisti sin argatu, kufaatiin akka malee sin argatu. Maaliif yoo jette gaaddisicha jala galteetta waan ta'eef. Mee akkas jedhaa gaaddisicha jala galeeredha. Gaaddisicha jala galeera. Haleluuyaa. Warri isa jala galan egaa maal ta'u jedha? Gaaddisa hundumaa danda'u jala hin buufatu. Jedheetu waaqayyo ani kooluu sitti galeera ati maasaraa kooti ati waaqayyo koo isa nama nadhuudha. Namni sun akkanadha. Waaqayyoon ati maasaraa kooti isa ni koolutti galuudha isan ani amanadhuudha hin jedha. Eessa jala taa'e? Gaaddisa isa hunduma danda'u jala taa'e. Praise God. Gaaddisa sana jala taa'e. Eeshiidha kanadee booddee sanaa gaditti hojii nyaata keenya diinonni keenya waan isaan godhan nutti himaa jechuudha. Jalqabatti maal jedha? Waaqayyo kiyyoo namni siif kaa'e. Aicha nama balleessu irraa si oolchaa qoodduu ka'a. Aicha nama balleessu seexanaan isaa ka'a. Aichi nama balleessu namaan isaa ka'a. Aichi nama balleessu si oolcha sirratti humna hin qabaatu. Inni biraa kiyyoo namoonni sii kaa'an si oolcha. Argite namni maqaa masootiin si waamaa si masifachaa si jaallachaa waan si jaallatu fakkaachaa kiyyoo sii kaa'uu danda'a. Waan si jaallatu fakkaachaa boolla sii qotuu danda'a. Waan si jaallatu fakkaachaa si miidhuu danda'a. Waan si jaallatu fakkaachaa jireenya kee loluu hafuura kee loluu danda'a. Waan si jaallatu fakkaachaa alaa mana kee loluu danda'a. Argite obboleettii argite obboleessa garuu maal jedha Daawit inni si oolcha. Maal si oolcha? Aicha nama balleessu jala maal godha? Si oolcha. Aicha nama balleessu jala si oolcha. Manni kee hin oola, jireenyi kee hin oola, hafuurri kee hin oola. Haleluuyaa. Mee annan oola jedha. Galanni guddaan waaqayyoof haa ta'u. Harka isaatiin si bobaa isaa jalatti kooluu hin galtaa. Amanamummaan isaa gaachanaan marsaa sii ta'a. Kana kan hin barbaadu. የእግዚአብሔር ታማኝነቱ ነው እኛን የምንጠብቀው። ታማኝነቱ አመለሙማ ሳቱ ነው። አልቶኮ ቶኮ ጴንጤ ጭማታ ናት። አልቶኮ ቶኮ ደቀምኔ ፉለት ይገል አልቶኮ ቶኮ ፍረዲዮ ዋቀዮታን አልቶኮ ቶኮ ሞዲኖ ዋቀዮታን ባይዘው አመዩቹ akkamitti jettan si'a tokko hin galateeffanna worship goona hin kadhanna jilbeeffannee aarsii baafne gaafa qabaqaadii torbee tokko torbee lama wayi nutti ho'aaju. Wanni ta'e dhufee kosh gaafa jedhu immoo wayi waaqayyo ati nan beektuuyi ancaa kee miti ati na waamne maqaa koo hin beektuuyi maal jennee waaqayyo kumachuutti deebi'e. Gin sin barattam sin dakkim. Hallelujah. Yoo dadhabnes yoo jabaannes yoo laafnes yoo jabaannes yoo uumnes yoo beelofnes yoo nutti toles yoo nutti bades የእግዚአብሔር ታማኝነት ጥበቃችን ነው። አስተማማኝ ጥበቃ amanamummaa waaqayyoo eegduu keenya isa amanamaan mee akkana jedha amanamummaa waaqayyoo eegduu kooti jedha. Haleluuyaa. Isatu marsaaf gaachana sii ta'a. Gaachanaan marsaa jechuun akka diinni sin argine kan keessa dhokatu. Gaachanni immoo darbannaa inni fagoo dhaabbatee sitti darbatu kan ittiin qolattu jechuudha. Maal isaatu sii ta'a? amanamummaasa የእግዚአብሔር ታማኝነት. ሃሌሉያ። መርሳፍ ጋቸረ ሲፍታ ኢደደ ቦደ ዋንት ያልከን ነመት ዱፉ ዋንት ያልከን ነመ ሶዳቺሱ ጥይ ገዲ ነመት ዲፈሙ ሶዳቲን ሲሶዳቺሲ አይቺ ዱከና ነመት ዱፍ ዱኩባ ደማ ሳፋ ነው በለሱ ሶዳቲን ሃሌሉያ ሂን ሶዳቲን ማሊ
amanamummaa waaqayyoo gaachana keenya. Tika waaqayyoo jalatti amanamummaa isaa gaachana keenya. Tika waaqayyoo jalatti amanamummaa isaa fayyaa keenya. Tika waaqayyoo jalatti amanamummaa isaa biddeena keenya. Tika waaqayyoo jalatti amanamummaa isaa ulfina keenya. Tika waaqayyoo jalatti amanamummaa isaa fiixa boomsa keenya milkaa'ina keenya. Hallelujah. Tika waaqayyoo jalatti. Eeshi dhayicha dukkanaan namatti dhufu. Waan da'aatee namatti dhufu yeroo ati quban qabnu yeroo ati raftu haleluuyaa yeroo ati dugda galte yeroo ati waayyuu arguu hin dandeenye dhokatee kan namatti dhufu isa saafaa ija jabinaan badifirat maalatu badifirat guyyaadhaan simiidhuu dhufus waaqayyo si oolcha kana duwwaa miti kumni tokko si bukkeetti kumni kudhanis gara mirga keetiitti hin kukkufu yoo kufan iyyuu Mana kumni tokko si bukkeetti kumni kudhanis gara mirga keetti yoo kufan iyyuu wanti namatti dhufu kun sitti hin dhiyaatu. Ati ija keetiin ilaaltee gatii warra jal'ootaaf baafamuu hin argitaa. Siin sitti hin dhiyaatu. Siin sitti hin miidhuu miti bara sitti hin dhiyaatu. Dhaabbattee gatii warra diinota keetiif kennamu gatii warra waaqayyoon beekneef kennamu ilaalta. amanamummaan isaa gaachanaan marsaanuu taa'e. Haleluuyaa. Meerra deebi'aa amanamummaa waaqayyoo gaachanaan marsaanaa taa'edha. Gaachana kooti ammeenya diinni darbatu, ammeenya biyyi lafaa darbatu, ammeenya seexani darbatu, ammeenya foon darbatu, ammeenya karaa namaa darbatamu, ammeenya qilleensarraa darbatamu, ammeenya haalarraa darbatamu, ammeenya siyaasarraa darbatamu, ammeenya dinagdeerraa fayyadamu, ammeenya kallattii garaa garaatiin darbatamu kan ittiin qolan gaachana keenya maal amanamummaa waaqayyo marsaa keenya amanamummaa waaqayyo sababiin isaa nuti gaaddisa isa hunduma danda'uu jala jirra sababiin isaa da'oo isa ol jedhaa keessa galleera da'oon ol jedhaan sun Kiristoos Yesuus waaqayyo karaan masaa karaa Yesuusin of keessa nu dhokseera da'oo ol ka'aa da'oo ol jedhaa keessa nu kaa'eera Alif isin da'oo ol jedhaa keessa jira da'oo ol ka'aa da'oo ol fina qabees da'oo simboo qabees da'oo naatoo qabees da'oo milkaa'ina qabeessa keessa jira haleluuyaa agaa in sodaatiin jedha meekas jedha lubbuu keessanitti maa yaa lubbuu koo in sodaatiin waaqayyo gaaddisa keeti waaqayyo gaachana keeti waaqayyo amanannaa keeti waaqayyo eegduu keeti haleluuyaa jedhaan waaqayyo madaraba shilo bana bagado leborrobo zene megadia Yesuusiye men kadhanna waaqayyo in kadhanna harrigaa guyyaa fayyinaati waaqayyoon kadhanna hiikkanne laphee keenya fuula waaqayyootti figne fuula keenya fuula waaqayyootti figne wantoota nu qaban hundumaa keessaa baane haala nu qaban hundumaa keessaa baane irraanfanne haleluuyaa imannaa sammuu keenyaa keessaa baane imannaa seexanaa keessaa baane imannaa biyya lafaa keessaa baane imannaa foonii keessaa baane waan ittiin biyyi lafaa nu hadheessu waan ittiin biyyi lafaa nu himatu waan ittiin biyyi lafaa kiyyoo nu jala kaa'u hin ganname mandara labagado rabashele beribibibibiya elevene megandorra lababababa zolodrebos Zolorobobos mazoko plori bando alevana masinda rola bushele berebe gadiabo hallelujah nkadanna waaqayyo hallelujah me waaqayyo ngalateeffanna jalqaba kan guddummaa waaqayyo yaada arjummaa waaqayyo yaada amanamummaa waaqayyo yaada tika waaqayyo yaada eegumsa waaqayyo yaada waaqayyo nkadanna Hallelujah, 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 hallelujah. Marabagado la bosheli biribigando. Lorobos sokoporobo godolobos. Robobos soloborobo godolobos. Rebebebebebebe sempurabashilabo. Mandaro kopolo di camparabashiba. Alevene megando ralibo sundar lurabo. Mazina bana magadi aledibo sendar ribo. Zena magadala bo sandarababa elevene megando ralabo sheleberebe hallelujah
ኢየሱስ waaqayyoon kadhanna fayyisaa keenya kadhanna oolchaa keenya kadhanna jaalallee keenya kadhanna amanannaa keenya kadhanna qulqulluu kan taate waaqayyo gooftaa maccaa jaagalummaa kee jaatola kee jaarjummaa kee hundumaa maqaa kee maqaa gooftaa Yesuusiin galanni guddaan siif haa ta'u abbaa keenya otoo si galateeffannu har'a kunoo fuula keetti dhiyaannee si kadhanna laphee koorra waan keesseef situ beeka kanan si kadhadhu waa'ee banamuu ija afuuraati waa'ee hiikamuu arraba afuuraati waa'ee hiikamuu harka afuuraati waa'ee hiikamuu miilla afuuraati kana jechuun afurri qulqulluun kallattii jireenya keenya hundumaatiin akka hojjetu arrabni keenya hiikkatee waa'ee kee akka dubbatu ijji keenya hiikkatee banamee waa'ee kee akka argu gurri keenya banamee waa'ee kee akka dhaga'u miilli keenya hiikkatee sababii keetiif akka deemu harki keenya hiikkatee sababii keetiif akka deemu hidhaan harka keenyarraa arraba keenyarraa sammuu keenyarraa miila keenyarraa yaada garaa keenyarraa mul'ata keenyarraa ajandaa keenyarraa karoora keenyarraa maqaa kee maqaa Yesuusiin arraggafamu arraggafamu maqaa Yesuusiin arraggafamu maqaa Yesuusiin arraggafamu maqaa Yesuusiin arraggafamu maqaa Yesuusiin harka obboloota kootiirraa ija isaaniirraa miila isaaniirraa gurra isaaniirraa sammuu isaaniirraa maashaalee qaama isaaniirraa guutummaa jireenya isaaniirraa hidhaan hanqeexxaa hidhaa wallaalummaa hanqeexxaa hidhaa dadhabbii hanqeexxaa hidhaa gowwummaa hanqeexxaa hidhaa of jaallachuu akeeka keetii kan nama hin jiraachifne yaada keetii kan nama hin jiraachifne ajandaa keetii kan nama hin jiraachifne fedhii keenya duukaa qofa akka fiignu biyya lafaa duukaa qofa akka fiignu dargaggummaa keenya qofa duukaa akka fiignu kan godhu ajandaa keenya sagalgalaa kan nu jalaa dhoksu mul'ata keenya sagalgalaa kan nu jalaa dhoksu kaayyoo uumama keenyaa kan nu jalaa dhoksu maqaa kee maqaa Yesuusiin maggaarrajichaa atarsa'u raaboo raabaa baabaa baasiyaa atarsa'u maqaa Yesuusiin tarsaaseera ija keenyarraa tarsaaseera gurra keenyarraa tarsaaseera waa'ee kee dhaga'uu barbaanna waa'ee kee arguu barbaanna akka nuu ifuu barbaanna waa'ee kee akka nuu ifu waa'ee dubbii keetii akka nuu ifu waa'ee jireenya bara baraa akka nuu ifu waa'ee hafuura keetii akka nuu ifu ajandaan kee akka nuu ifu qajeelfamni kee akka nuu ifu barbaanna dukkana abaareera jireenya koorraa abaareera jireenya obboloota kootirraa abaareera dukkana abaaree hojii dukkana abaaree ajandaa dukkana abaaree karoora dukkana abaaree abaare maqaa Yesuusiin kan abaarame haa ta'u ijji keenya haa banamu si arguu akka dandeenyutti gurri keenya haa banamu si dhaga'uu akka dandeenyutti harki keenya haa gadhiifamu maqaa Yesuusiin waa'ee kee hojjechuu akka dandeenyutti si deemuu akka dandeenyutti maqaa Yesuusiin gad nu dhiisi haala keenya keessaa gad nu dhiisi qabaa keenya keessaa gad nu dhiisi muddama keenya keessaa gad nu dhiisi maqaa Yesuusiin gara akeeka keenyaatti gara ajandaa isatti nu uumteefitti nu dhiibi garbichi keessa haa ol utuunni sin amanin utuunni sin jaallatin utuunni si ariyatu dirqamaan dirree Damaasqoo irratti qabdee gara akeeka keetiitti akka fiddi gara ajandaa uumamee gara karoora uumamee gara yaa Waaqayyo waamicha keessa bara baraatti dirqamaan akka isa fidde guyyaan kun guyyaa itti jireenyi keenya shiifti ta'u mul'anni keenya shiifti ta'u abjuun keenya shiifti ta'u ajandaan keenya shiifti ta'u waa'ee biddeenaaf jiraachuurraa dhugaaf jiraachuutti biddeenaaf jiraachuurraa ilma kee Yesuusiif jiraachuutti biddeenaaf jiraachuurraa biyya lafaaf jiraachuurraa mootummaa Waaqayyo yootiif jiraachuutti of qofaa jiraachuurraa dhalootaa jiraachuutti wangeelaa jiraachuutti laaraa boosee kamaa wangeelaa miila ta'utti jireenyi keenya jijjiiramu of komachuu biyya lafaa komachuu obboleessa keenya komachuu obboleettii keenya komachuurraa gara afaan saaqannee wangeela lallabuutti akka dhufu maqaa Yesuusiin nu gargaara 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 jireenyi keenya battalatti jijjiiramu akkuma Saa'ol guyyaa tokkotti jijjiiramu akkuma Saa'ol daqiiqaa tokkotti jijjiirame ana jijjiiri obboloota koo jijjiiri maqaa Yesuus Kiristoosiin sin kadhadha gaggeessitoota keenya jijjiiri tajaajiltoota waldaa keenyaa jijjiiri obboloota keenya kanaan duree Waaqayyo hojii keetti dadhabaa turan amma dadhaban amma yaa Waaqayyo callisan riphan gargaar irriba irraa nu dammaqsi haala keenya irratti akka dammaqu biyya lafaa kana irratti akka dammaqu gaaffii addunyaan nu gaafattutti akka dammaqu akka lafaa kaan akka ol jedhu akka ija godhannu akka gurra godhannu hichi tajaajilli keenya ija akka godhatu dadhabbiin keenya ija akka godhatu nu dammaqsi maqaa Yesuusiin haleluuyaa haleluuyaa Waaqayyo gooftaan mul'ata akkamitti agarsiisa seetan obboloota koo
Mata ko barruba sinirratti ta'u maqaa Yesuusin kun irratti ta'u akka nama sibiila moroda haarawa arraba qottoowwanii arraba meeshaawwan sibiila garagaraa yeroo morodu Waaqayyo natti agarsiisa. Qarri yerootti ba'u doomaa garaagaraatti yeroo qarri ba'u akaafaatti qottootti gasootti wanta sibiila kan akka albeet qarri yeroo babba'u qarri isaa yeroo alaalatti nama sodaachisu yeroo inni shak godhee waa kutu hafuurri qulqulluun natti agarsiisa. Morodan arga harka ariitiin saffisaan sibiila kana nama harkatti morodu Waaqayyo na agarsiisa ture. Maal inni jedhee hafuura qulqulluu gaafannaan kennaa ayyaanaa tokkoon tokkoo keessan harka jiru hafuurri qulqulluun nan moroda akka dhimmatti ba'u tan moroda akkanitti namoota qaqqabu tan moroda akkanittiin kaayyoo koo galmaan gadhu tan moroda naan jedha Waaqayyo. Humni faarfannaa hin morodama, humni kadhataa hin morodama, humni sagalee hin morodama, humni hooggansaa hin morodama, humni gaggeessummaa hin morodama, humni kadhataa, humni raajummaa, humni lallabaa hin morodama. Ani isa kaleessa isin beektan miti, isin warra kaleessa beektan miti, obboleettiin keessan tokko ishii kaleessaa miti. Waaqayyo humna kana gadan dhiisanaan jedheera. Tokkoo keessan haa argatu, amiin jedhee nama fudhate haa argatu. Arrabni kee haa morodamu, arrabni kee haa morodamu. Maqaa Yesuusin kanatti kutte Waaqayyo akka kutu, kanatti dhaabde Waaqayyo akka dhaabu akkas jedhee nutti dubbateera. Waan isin hiitan nanidha, waan isin buqqiftan nan buqqisa, waan isin dhaabdan nan dhaabanu jedheera. Haleluuya. Waan isin lafatti hiitan samiitti nanidha, waan isin lafatti hiitan samiitti nani ka'eera. Gaafa ati hiitu si wajjin akka hiitu, gaafa ati hiiktu si wajjiniin akka hiitu, arraba kee akkasii kabaju. Amma arrabni kee haa morodamu, dubbiin waa'ee baasu arraba kee irraa tuulamu, dubbiin waa'ee baasu arraba keessan irraa tuulamu. Waa'ee qoccocee biyya lafaa kana, waa'ee quwwa biyya lafaa kana, waa'ee kutota biyya lafaa kana qofa raajaa faarfachaa lallabaa kan darbine barsiisaa kan darbine icciitiin dubbii Waaqayyoo isin yaa'ifu, dukkanni isin haa baqatu, yelloon isin haa baqatu, yaaddoon isin haa baqatu, kufaatiin isin haa baqatu, salphinni isin haa baqatu, qaaniin isin haa baqatu, kufaatiin isin haa baqatu. Maqaa Yesuusin ol ka'aa deema, kan ol ka'insi keessan olaa dabalu, milkaa'inni keessan olaa ka'u, lafa isin deemtanitti eebbi isin haa hordofu, eebbi isin haa hordofu, ulfinni isin haa hordofu. Maqaa Yesuusin milkaa'inni isin haa hordofu, milkaa'inni biddeena keessan haa ta'u. Harka duubatti si harkisu, harka mul'ata kee harkisu, harka abjuu kee harkisu, harka yaada kee harkisu, harka ajandaa kee harkisu sirraa qeexxa'eera maqaa Yesuusin. Haleluuya. Mee iyya ani gadhiifameera jedha, sammuun koo gadhiifameera jedha, arrabni koo gadhiifameera jedha, lapheen koo gadhiifameera jedha, yaadi garaa kootti gadhiifameera jedha. Waaqayyo namoota gadhiifaman na agarsiisa. Miilla isaanii irraa hidhaan yeroo citu, harka isaanii irraa hidhaan yeroo citu, arraba isaanii irraa hidhaan yeroo citu, heelaa moo raba zimaa maamama yeroo sin gadhiifamtan hin argaa jira, yeroo sin gadhiifamtan hin argaa jira. Sin kadhadha Waaqayyo, kun obboleettii koo seenaaf sin kadhadha. Maqaa Yesuusin arrabni ishii aqara. Arrabni ishii haa qaramu, arrabni ishii haa qaramu, arrabni ishii haa qaramu. Humni lallabaa, humni faarfannaa, humni Waaqayyo ogummaan gaggeessummaa, ogummaan barsiisaa, icciitii Waaqayyootii kan nama jiraachisu gaditti haa dhiifamu. Obboleettii koo Gannatiif sin kadhadha, obboleettii koo Maartaaf sin kadhadha, obboleettii koo Feeneetiif sin kadhadha. Maqaa Yesuus Kiristoosiin haleluuya, haleluuya, haleluuya. Hawwiidhaaf sin kadhadha. Maqaa Yesuus Kiristoosiin obboloota koo as keessa jiran hunduma isaaniitiif sin kadhadha. Maqaa Gooftaa, maqaa Yesuusin, maqaa Yesuusin, maqaa Yesuusin.